operation irraa kan isinii darbu qophii yaada uummataati. Qophii yaada uummataa keessatti har'a nama lamaa Oromiyaa xiqqoo Walloo irraa nama lamaa qabadhee dhufee jira. Namoota lamaan qabadhee dhufe maqaa isaanii himuudhaan fi bakka irraa dhufan himuudhaan akka daawwattoota keenyaaf ibsan kabajaan isin gaafadha. Bagana kan dhuftan isinillee Abdalla. Mee maqaan kiyya Alii Usmaanii jiraataa magaalaa Kamiseeti. Kanaafuu isinis Oromiyaa miidiyaan golabal asirratti nu afeeruu keessatti baay'ee galatoomaa isin jechuun barbaada. Maqaan koo Kamaal Indiris jedhama. Kan jiraatu baadiyyaa buufata fayyaa baadiyyaa aanaa Artumaa keessatti argamu buufata fayyaa Bakkeejjaa akka ogeessaa fi akka itti gaafatamaa buufata fayyaa kan hojjetu. Yeroo bara tokko shanii olii uummata kiyya buufata fayyaa kanarratti tajaajilaa dhufeen jiraa jechuudha. Lallabanne Oromotatti iyyanne nutirmada nujabeeka nutirmada nujabeeka kabotten shenoine bareeda waan gaarii. Mee amma Walloo maal keessa jirti? Haalli Walloo keessa jirtu mee akka haala nageenya si ka ammaan tana amma keessa jirtu maaltu jira? Bifuma kaleessaatiin lolli jira moo nageenyi bu'ee jira moo maaltu jira mee Alii gara keetiin? Haalli jiru ammaaf Ramadaan torbanii as haalli jiru ammaaf gaariidha. Uummati keenya garuu baatii lama oliif rakkoo keessa lolaarra bahee uummati keenya daangarraa buqqa'ee jira, ganti gubatee jira. Uummati keenya rakkoo cimtuu keessa jira. Uummata keenya diiyaasporaa alaa gargaaruun kan nyaataa bulaa jiru. Uummati gara 21 aanaa Artumaa irraa buqqa'ee jira. Uummati namni gara 18 aanaa Jiillee Dhumugoo irraa buqqa'ee jira. Ganti gubateera, midhaan jalaa gubatee jira. Uummati waan nyaatu waan qabu waan uummati keenya biyya alaatii gargaaraan jiraachaa jira. Kanaafuu dubbachuudhaaf haalli keessa dabarre haalli baatii lamatti keessa dabarte gadda guddaa fi jiruu ulfaata jiruu jireenya keenya keessatti agarree jireenya keessatti uummata keenya rakkoo jijjiirtuu keessa jira. Kanaafuu galata Rabbii ilmaan Oromoo bal'aa biyya alaa jira diiyaasporaa jedhanii uummata arrabsaa jiran kana uummata kanaan kan uummati keenya uummata Walloo jiraachaa jiru. Uummata kanaan kan uummati keenya dhugaa Rabbitti dandamatee har'a gahee jechuu barbaadee Abdallaa keenya. Galatoomii obbo Kamaal gara keessanitti dhufa buqqariira waan jedhutu jira akkasuma immoo rakkoo adda addaa keessa mee akkana ogeessa fayyaa tokkotti nama hagamiititu madaa'ee jira nama hagamiitu buqqa'ee jira akkamitti ilaaltu waan kana? Hayyee galatooma lolaa darban kana keessatti uummata keenya irratti miidhaan gahaa ture miidhaan qaamaan irra gahaa ture buqqa'uudhaanis lafa isaanii irraa buqqa'uudhaanis miidhaan baay'ee irra gahaa ture. Akka ogeessa tokkotti gara keenya kan dhufanii kan akka mata nama lama moo nama sadi haala kanatti dhufanii nuurratti akka matan kan jiran jechuudha kan meeshaa waraanaatti lolaman. Akka buufata keenyaatti kun haa ta'u malee gara qinaa xaabiyaa sanbatee yookaan buufata fayyaa sanbatee gara hospitaala Kamisee gara buufata fayyaa Caffaarooti kan garaana dhufan baay'een isaanii haga kam akka ta'an of harkaa anillee qabu gama kanaan alii isinitti danda'a. Gama keenya kan dhufan nama sadii riimooti irra waan jiruuf baay'inaan namni nuti dhufee jiru. Uummanni nuti dhufan garuu nuti haala sirriitiin kan yaalaa turre haala kamtu ture miidhaan guddaan kan irra geessu turani haala sanatti ture jechuudha. Itti aansuudhaan uummanni keenya sababa lola kanaatiin buqqa'anii biyya itti turanii gadhiisanii dhukkuba adda addaatti kan saaxilamuu ture. Kana keessaa gama Caffaarooti fi kan buqqa'anii gama Diimtuu Coqorsooraa kan buqqa'anii turan irratti uummanni keenya hamma dhukkuba adda addaatti saaxilamuuti kan gaheen ture jechuudha. Sababa bishaan qulqulluun hin jiru, nyaanni qulqulluun hin jiru, iddoon itti taa'an iddoo qulqulluun miti. Sababa kanaatti rakkina cimaa keessatti uummanni keenya dhukkuba adda addaatti saaxilamanii
hagallee ogeessonni aanaa keenyarra hojjetan qoricha ambulaansii motoriidhaan deeman geessanii haga yaalutti hanga hametti ture jechuudha. Gama keenya kan dhufan nama sadii yaa'u riimootirra waan jiruuf baay'inaan namni dhufee jiru. Uummanni nu dhufan garuu nuti haala sirriitiin kan yaalaa turre haala kamtu ture miidhaan guddaan kan irra geessuu turani haala sanatti ture jechuudha. Itti aansuudhaan uummanni keenya sababa lola kanaatiin buqqa'anii biyya itti turanii gadhiisanii dhukkuba adda addaatti kan saaxilamuu ture. Kana keessaa gama Caffaarobiitii kan buqqa'anii gama Diimtuu Coqorsooraa kan buqqa'anii turan irratti uummanni keenya hamma dhukkuba adda addaatti saaxilamuuti kan gaheen ture jechuudha. Sababa bishaan qulqulluun hin jiru, nyaanni qulqulluun hin jiru, iddoon taa'aa iddoo qulqulluun miti. Sababa kanaatiif rakkina cimaa keessatti ture uummanni keenya dhukkuba adda addaatti saaxilamanii hagallee ogeessonni aanaa keenyarra hojjetan qoricha ambulaansii motoriidhaan deeman geessanii haga yaalutti hanga hametti ture jechuudha. Bakka saayitii masaanitti jiran uffata fayyaa dhufu waan hin malle karaa yeroo sanitti banqifamee ture haguma bakka sanii deemamee kan yaaliin godhamu tureetti ture. Haalli gama fayyaatiin jiru kana uummanni keenya haga ammaatti lola ture kuusaa baay'eetu irra gaheera, miidhaa baay'eetu irra gaheera, qabeenyi barbadaa'eera, fayyaan uummataa miidhameera, lubbuun namaa badeera. Namni saayikoloojikaalii, meentaalii, ikoonoomikaalii miidhameera karaa sadan kanaan uummanni keenya miidhaa guddaa irraa ture jechuudha. Haga ammaatti furmaanni kana jedhamee uummata keenya gara bakka buqqa'anii uummata bakka deebisuun haga ammaatti hin jiru jechuudha. Uummanni bakkuma jirutti diiduma keessatti faca'ee sheltarii godhamee fi diiduma keessa taa'aa jira. Laayifii ruutiin laayif isaanii deebi'anii jiruu isaanii haala gaariidhaan gaggeessaa jiran. Mee itti adeeminu akki dubbataa jiru amma akka Walloo waliigalaatti dubbataa jirra. Akkasitti illee kan ibsamaa jiru. Kan isin gaafadhu torbee lama akkas tokko ta'u kana keessatti xiqqoo tasgabbiitu jira jedha. Tasgabbiin kun gamiin dhufuu danda'e? Araaratu bu'ee moo akkamitti dhufuu danda'e? Haguma xiqqoo jiru kana nagaarta? Sagaleen keessatti nagaarama. Tasgabbiin xiqqoo ni jira torbaan dhufu kan torbaan dabre kanatti tasgabbaa'ee jira xiqqoo haalli wayyaadhaa ka jedhutu dubbatamaa jira. Laayifii ruutiin laayif isaanii deebi'anii jiruu isaanii haala gaariidhaan gaggeessaa jiran. Mee itti adeeminu akki dubbataa jiru amma akka Walloo waliigalaatti dubbataa jirra. Akkasitti illee kan ibsamaa jiru. Kan isin gaafadhu torbee lama akkas tokko ta'u kana keessatti xiqqoo tasgabbiitu jira jedha. Tasgabbiin kun gamiin dhufuu danda'e? Araaratu bu'ee moo akkamitti dhufuu danda'e? Haguma xiqqoo jiru kana. Galatoomaa amma tasgabbaa'ee jiru uummanni gara bakka itti tureetti deebi'u osoo hin ta'in akka godina keenyaatti tasgabbaa'ee ni jira. Sababni immoo lolli addaa uummata naannoo Amaaraa, lolli addaa mootummaa naannoo Amaaraa keessaa bahee waan deemeef uummanni haala tasgabbaa'uu ni jira. Haa ta'u malee garuu uummata bakka dura itti tureetti deebisuun sun haga ammaatti hin jiru jechuudha. Uummanni bakkuma bahee jira. Amma ganda cirrirraa ganda aanaa Tumaafisitti argamu ganda cirrirraa uummanni buqqee gara ganda sana hin deebine jechuudha. Kaan magaalaa irratti kaampii maxxanaa godhatee jechuudha jiraata. Kaan magaalaa irratti immoo mana kireeffatee kan jiraatu gara Caffaarobiitti. Uummanni kun gara bakka isaaniitti hin deebine. Tasgabbaa'ee lolli dhukaasuu jiraachuu qabullee uummanni keenya bakka isaa deebi'ee haalli itti jireenya isaa adeemsuu jiru kun hin jiru jechuudha haga ammaatti. Bareedaa mee gara aliititti deebi'aa. Rakkoon dhalatte kun naannoo Amaaraatii fi kan keenya kan Oromoo Wallootii kan jedhu isinitti nutti himaa jira. Inni kun mootummaa fi uummanni Amaaraa waliigaleetiin kan waan kana godhe moo mootummaa batu godhe jettanii akkamitti ilaaltu mee bakka kanatti? Asirratti Abdallaa keenya waan geettii wallaanne keessatti hoggaa lama karaatti kan jammare lolli kuni baada sanii jarri
tarsiimoo adda addaa baafatanii hoggaasanis laalanii uummata kana amma inni gahuu fi amma inni dhiisu laalanii jiranii lola rabbananii jiranii lolli sun milkaa'uu hin dandeenye lola sana irra dabarree bara lama kana keessatti ummati kun karaa hedduudhaan ummata kana gaangeessaa jiranii maal si'an amma jarri kun gabaabamatti lafa kan deebisuu barbaadanii lafa kana kan saamuu barbaadanii gaafa dhaqanii lolli naannoo Tigraayitti jalqabe naannoo raayyaa sanii fi naannoo walqaa'isaa waan deebisanii jiraniifu naannoo isanas kutaa sanas aanaa lama gara shawaa jalatti deebisuu waan barbaadanii aanaa sadii moo afur immoo gara kaaba walloo jalatti deebisuu waan barbaadaniif kanaafuu uummata kana ciccirree of jalatti gashuu qabna. Jarri kuni humna Tigraay olii qabaatteetii miti jara kana naannoo keenya jalatti gashuu qabna. Godina addaa waan jedhamu kun diiggatuu qabaadha kan jedhanii gaggeessitoota keenyaan baay'ee lolarra turanii wal lolaa turanii baay'ee lola jabaarra turanii falmeerra turanii kanaafuu dura dhaabbataa turanii alaabaa diddiiraan alaabaa kana fudhannu uummata keenya fudhatu jedhanii falmee guddaarra turanii amma deemee lola injifannoo hunkeen injifatuu dhiisuu isaanii sararbii bisaatu beekaa lola injifatan jedhanii Tigiraayitti dhaadaan kana nuti injifatee nuyi kan injifatee naannoo sanas jiifuu qabnaa kan jedhan godina kana. Godinni keenya immoo dhugaa rabbitti uummati kuni har'aa miti bara 100 ofirraa lolee arma ka'ee uummata akka laayyootti ilaalamuu danda'u miti uummati kuni uummata lola beeku uummati kuni uummata rakkoo keessatti Ali kan seenaatti deebinaa yeroo bal'aa fudhannee itti haasa'uu dandeenya. Amma naannoo Walloo naannoo Amaaraa jala jiraataa ture bulchiinsi Walloo kun ammaan tana eenyu jala jira jennee yaannamee obbo Kamaal. Ayyee aga ammaatti ani gama karaatiin baay'ee information baay'ee qabamee jiru. Haa ta'u malee haga naannoon keenya godinni keenya uummataan kan aangoorra jiranis uummataan kan wal ta'anii uummataa wajjin tokko ta'anii kan uummata jiran haala kanatti mul'ata gama kiyyaanadha. Uummanni keenyas abbootii gadaa godina keenya keessa jiran waliin wal ta'uudhaan wal dhaggeeffachuudhaan haga ammaatti kan jiruu fi jireenya isaa gaggeessaa jirutu jira. Haa ta'u malee garuu gama naannoo Amaaraatti hariiroo gama naannoo Amaaraatii fi godinni keenya hariiroo qaban kana jedhee waan sitti hin jiru. Informationii isaa haga gahaa ta'etti waan hin qabneef waa'ee kanarratti dubbachuudhaaf danda'u jechuudha. Bareeda. Asirratti siyaada balu obbo Abdallah. Ayyee. Akkuma obboleessi keessatti tokko yaadatti dhugaa rabbitti uummati kunii fi naannoon kunii dhugatti naannoon kunii buufati fayyaa maalinni beekaa buufati adda addaa tajaajila hin qabu tajaajilli naannoon kunii gargaaraa jiru hin jiru garuu jabina uummata kanaatii fi jabina abbootii gadaatii fi jabina gaggeessitootatii fi kanarratti xiqqeedhaan waan qabataniiru amma akka yeroo ammaa kana keessa jirutti ummata wajjin wal ta'anii ummata wajjin waan dhufe ofirraa deebifamee jira. Lammeessaa ammallee komaandii poostiidhaan amma kan biyyattiin bulaa jirtu komaandii poostiidha kan gaggeessaa jiru qaama federaalaatii fi makalaakayaati. Kanaafuu naannoo sanii wajjin hariiroon nama wal gahee wajjin deemanii wajjin oofaa jiranillee ittas hin jiru wal argaa hin jirani. Kanaafuu deemuufillee biyya sanii fi naannoo biraatii godina keenya keessaa baanee naannoo biraa deemuudhaaf uummata keenya karatti jira waan gartuu kana beekiyyaarratti federaala jala kallattii maan federaala jala bulaarti jechuudha akkas ta'e. Federaala jala bulaarti jennaare. Ni deemnee yaadni keenya fuula duratti sanuma as borus namni 400 nurraa wareegamee jira namni naannoo 500 nurraa madaahee jira. Dhugaa rabbitti namni immoo qaama miidhamee kunoo itti lakkoofnes hedduutti jira. Eegana naannoo kanaa wajjin buluudhaaf wal bira dabarreerra. Kuni namni kun dhumateera. Kuni waan jala muramee beekamu qabu. Eenyu jala muree kan beeku qabu. Xinnaan guddaanis naannoo kana bira wajjin buluudhaaf wal bira dabarreerra. Maaliif godina mar'aatis ekonomiidhaan miidhaa jira. Dinagdeedhaan miidhaa jira. Waan adda addaatiin meeshaa gahaa qabnu hospitaala qabna. Hospitaala keenyarra deemnee bakka biraatti kan itti tajaajilamnu hospitaala qabnu ogeessa gahaa hin jiru. Wanni fayyaa keessatti wanni meeshaan adda addaa hin jiru. Kanaafuu nuti akka gubbaadhaan dhiitabaan jirra Oromoon waan qabu Oromoon garasiiti
Harma naannoon kun nuquma hin qabu akka kubbaadhaan taphatamaa jira. Eeganaa uummata barate isaan durallee humna barate guddaa qaban sama nama barate qabna, humna barate gahaa qabna. Miidiyaa keenya kunillee akka miidiyaa walloo ta'u duraan dursee sagalee uummata tokkoffamaa uummata yatiim kanaaf sagalee taatan Abdallaa keenya abdiin qabaa. Waa uummata miidhamaa uummata tokkoffamaa namni keenya qawwee bichaarratti fuulleeffatuu qabu. Qawwee caalu misaallee caalu miidiyaa waan ta'eef miidiyaa irratti baanee waan tokko dubbachuudhaaf argachuu qabna carraadha. Miidiyaan jabeeffamuu qabu. Qawwee dubbisuu qofa miti. Qawwee dubbisuu sagalee siin ta'u kan sagalee sii ta'u dhuma qawwee qabaachuun barbaachisaa ji'a kan jedhu biraa deebiftaa garuu kan sagalee sii ta'u kan sagalee carraa sii uumu miidiyaa kana jechuu barbaadetti Abdannaa gabaabaa. Lallabanne Oromootatti iyyanne Nuttirmadha nu jabeeyta Nuttirmadha nu jabeeyta Akka booddeen ishee dhoyleen jedha Nuttirmadha nu jabeeyta Nuttirmadha nu jabeeyta Akka booddeen ishee dhoyleen Galatooma kan itti aansee yaadni amma ka'aa jiru kunniin yeroo dheeraa irraa rakkoon akka jiru dubbataa jirtanii. Furmaanni isaa maal ta'a jettanii yaaddanii obbo Kamaal gara fuulduraatitti? Furmaanni isaa akka biyyatti akka jalqabaatti mootummaan naannoo federaalaa rakkina jiru keessa akka ta'e baree rakkina san hundeedhaaf buqqisuu qabaa jechuudha. Jalqaba rakkinni waa tokko osoo beekamuuf furmaatatti deemuun hin danda'amu. Kanaafuu rakkina sun eenyurra jira? Maaltu jira? Uummata dhaggeeffatamuu hin qabaa. Uummata keenya sagalee uummata keenyaa gadi qabanii sagalee namoota muraasaa dhaggeeffatanii uummata cunqursuun furmaata yeroo dheeraa fudhachuu hin danda'u. Furmaati yeroo dheeraa akka yoo barbaadame rakkinni jiru mootummaa federaalaatiin qaama bilisa ta'ee seennamee qaama federaalaa bilisa ta'ee hundarraa gama keenyaanis gama naannoo Amaaraatiinis qaama hin taane jedhu. Qaamni sun rakkinni bakka kam jira kan jedhu hubatee bakka rakkinni jiru san furmaataaf deemamuu hin danda'ama. Nuti immoo akka uummataatti uummanni Oromoo ofii keenyaa tasgabbaa'uu qabna jalqaba. Isa uummatni Amaaraa kijibaan ololan irratti oofan ofirraa qolachuudhaaf gama miidiyaatiinis uummanni keenyas dhufee waan jiru himuu qabaa jechuudha. Rakkina jiru, dhugaa uummata bira jiru mul'achuu qabaa jechuudha. Eegasanii furmaatni dhufuu danda'a jechuudha. Galatoomi Alii waati dabalatu qabda yaada furmaanni kana jettu. Isa kana mee akka itti deebina? Ali itti deebina isa kana. Naannoon kun haga tokko walakka muramee jira. Naannoo gara Finfinneetti deemuudhaaf qunnamtii daldalaa waan garaagaraa godhachuudhaaf haga tokko muramee jira. Amma hoo akkamitti deemuu danda'a gara Finfinnee deemuu fi waan takka takka godhachuuf jiruuf jireenya isaa oofachuudhaaf akkamitti jiraataa jira uummanni kun? Moo dhaabateera guutumattuu cufa? Dhugaatti Abdallaa haalli jiru baay'ee ulfaataa karaa deemuudhaan amma har'a nama keenya yaala deemaa jiru karaa Adaamaa keessaa ture karaa Adaamaa karaa Afariitiin karaa Hawaashin keessaa ture baay'ee yaani sa'aatii 12 ol deemneeti Adaamaa galaa ture asiin karaa Afariitiin baateedhaan deemnee asiin karaa Miilleetiin akka sanitti uummata keenya keessaa ture amma har'a namni kamisee naannoo jiraataa godina kanaa sassoohee hin beeku dhugaa rabbitti maaliif eenyummaa kamisee qabaachuun har'a daangalu ashambaarii ta'eera. Eenyummaa kamisee qabaachuun baay'ee ulfaataadha. Karaa deemuu hin dandeessu. Karaa kun baay'ee rakkoodha. Namni keenya eenyummaa biraatiin yoo qabatee karaa tokko deemuu danda'e malee karaa takka sassoobuu waan hin dandeenyeef amma asii xinnoo gidduu kana kun hiida kanaaf namni qabee jira. Kanaafuu of eeggannoo jabaa barbaachisaa. Kanarratti komaandii boostii dammaa fa'aa kan geessaa jiru uummati keenya ummati Oromoo bal'aan waan kana quba qaban gadi bahanii miidiyaadhaan dubbachaa jiranii gabbahanii akeekkachiisa kennaa hin jiranii
kanarratti ati rabbii dubbachuudhaaf nuti akka rabbiitiif jirra abdanna. Utuu akka ilma namaatiif hin taane. Galatoomii gara Kamaal deebi'aa ammas deebi'ee yaanni jiru kunniin hundi isaa biyya mootummaa takka keessa taate keessatti rakkoonni amma himtan kunniin uumamaa jira. Mootummaan kun dadhabee waan kanatti dhiise jettammoo lakki furmaanni akkuma biraatitti ni argama yookaan kunuu furmaata jedhameeti. Wanni kun akkamii addaan naa bahuu dide. Lolli ta'aa jira uummata lamaa walakkatti kun uummata gara mootummaatiitti dabalameetiin godhaa jira jettanii mootummaa federaalaa waan kana hin dadhabee uumama takka waan godhu furmaata dhabeetiin lolli kun akkuma itti fufetti taa'e immoo akkam wanni kun mee bakka kana addaan naa baasa. Ayyee gama kiyyaan akka yaada kiyyaatti mootummaan federaalaa tasgabbii fuudhaaf waan dadhabu natti fakkaatu garuu haalli mootummaa federaalaa rakkina kanaaf hanginni itti kenne hanginni itti xiyyeeffate salphaa ta'uudhaan kan ka'e kan lolli kun yeroo hanga kanaatti kan yeroo dheeraadhaaf turuu danda'e malee lolli kun waan jabaatee nama rakkisu hin turre uummanni keenyallee gaafa makalaakaa fi gaafa federaalaa argu lolarraa kan gara boodaa deebi'u sababni isaatis ni beeka kan federaalaa akka cimsuu ittiin digre ni beeka kanaafuu lolatti hin deemu jedhu gaafa garuu orkeestoonni naannoo irraa dhufan gaafa san ofirraa qolachuudhaaf baay'ee kanaafuu gama uummataati rakkina kana dhaabuudhaaf uummanni rakkina ittiin jirutti ulfaatu jedhu haa ta'u malee garuu mootummaan federaalaa yaada kanaaf walqabbii kanaaf bakka guddaa kan ta'uudhaan kan ka'e lolli kun babal'achuu danda'e. Kanarraan kanaaf amma yeroo ammaa kanatti haalli jiru as gabbaaheera. Sababni isaatis mootummaan federaalaa xiyyeeffannootti godhee seeneeraa jechuun gara hojii. Kanaafuu yeroo kanatti lolli dhaabbateera amma yeroo ammaa kanatti uummanni buqqa'an bakka deebi'uu qabaatanillee kan jiru haalli ammatti jiru haalli amma godinni keenyatti jiru haala gaarii irra jira jechuudha. Haa ta'u malee garuu uummanni buqqa'an bakka jiru isaaniitti hin deebine. Galatooma amma jiruuf jireenyi uummataa achitti rakkoo keessa akka jiru himaa jirtanii furmaanni dhumaa kanallee ka jettan yoo jiraate asumaan carraa isinii kennee itti aansee ammoo iyyuu dhaamsa qabdan uummataaf uummata Oromoo bal'aafis akkasuma dargaggoota walloo hayyoota adda addaa warra gargaarsaa kan isin gargaaranii kam hundaafuu iyyuu dhaamsa ka qabdan yoo jiraate carraa isiniif kennaa tokko kan biraa yeroo biraatti deebinaa. Obbo Abdalla asirratti kan jechuu barbaadu ani Rabbitti uummati keenya nuti amma akka Jawaar Mahammad jedhe iyya takka rafaa jira iyya takka balandeetti nuti duruma lolarra kan jiraanne lolumarra kan baane Rabbitti uummati kun qorsa jalatti kan arma ga'e galata abbootii keenyaatti kan duraan dursee abbootii keenyaa fi akaakilee keenyaa fi abaabajuu keenya galatuuftuu barbaadaa duraan durseeti. Amantii kana nuun eeguu fi oromummaa kana ittiin nuun eeguu fi sabboonummaa kana uummata wallootti eeguuf baay'ee haa galatamu jechuun barbaadaa itti aansee naannoon kuni uummati kun nafkeenyaa jedhamu kun uummata amaaraa jedhee waamuu barbaadu isaadha. Godina kana diiguudha kan barbaadan. Akkasumas isaan barbaadaa jiran akkamitti uummata kana hoggansa isaadhaa hiinee uummata kana qeeroo jajjabduu qeeroo uummata kana sagalee taatu hiinee uummata kana duubatti deebinaadha kan qabanii jiran. Karaa lolaatiin arganii lolaan waan hin dandeenyeef akkamitti jedhanii mala adda addaatti kan baafataa jiran waan ta'eef kanaafuu nuti uummati Oromoo walloo duraan dursee sagalee takkaan haasasuu nuti baartii hin qabnu nuti baartii nu gargaaru baartii hin qabnu uummata diyaaspooraa uummata Oromoo sabboontuuta Oromooti kan nu gargaaraa jiru tokkummaa keenya kan barbaachisu maqaa walitti taabbeellaa walitti qaqqabuu hin taane
tokkummaa nu barbaachisa. Tokkummaa malee fala biraa hin qabnu. Tokkummaadhaan falmatu haalatti nu baasuudhaan xiyyeeffannee kan miidiyaa carraa miidiyaa argate carraa miidiyaatti fayyadamee uummata kun baraaramuu jechuun wayi mootummaa federaalaatiin buluu qaba wayi carraan biraa qabamee wayi naannoo mataa dandeesse taatee jiraachuu qabdi wayi Oromiyaa galtee Oromiyaa buluu qabdi jechuudha. Kun ta'uu dhabnaan rakkoo guddaa cunqursaan garabitti yeroo ammaa kana keessatti ekonomiidhaan godinni keenya miidhamaa jirti. Godinni kun baay'ee rakkataa jirti. Naannoon kun nama miliyoona lama caala nama miliyoona lamaati nama kuma dhibba saddeeti jedhanii dhimmitii wanti qabatan jechuudha lakkoofsaan. Uummata miliyoona lama caala uummata kana. Uummata haadha qabu waan barbaadaniif godina waan barbaadaniif. Ani uummati Oromoo waldoo uummata Oromiyaa bal'aa kan jechuu barbaadu. Uummata diiyaasporaatii waan hin dhaabu qabu godhaa jira hojjechaa jira uummati bal'aa Oromiyaa gaafa waldoon cabdan gaafa duraatis walloon 400 bara 400 loftee mu bara 40 oli bara 400 kumela bulle bara 40 loftee gaafa walloon cabde raayyaan cabe waan boruu ngi dalagame hin beetanii waan bakkeetti dalagame hin beetanii gaafa uummata Oromoo waldoo cabe isin cabdan ammas uummata Oromoo waldoo ummati Oromiyaa biyya keessa irraa uummata Oromoo maaliif dhuma qabaachuu danda'u? Maaliif uummata haa gargaaru? Sangaan kennamaa ture sun har'a eessa jira? Qamadiin Arsii fi Baalee irraa kennamaa ture sun eessa jira? Boorana irraa Itoon ergamaa ture sun eessa jira? Uummata walloo bira maaliif dhaabbachuu danda'u? Dhugaa rabbitti dhimma siyaasaatii oli dhimma siyaasaatii oli siyaasaa fiddee warri sodaatanii waan jiraatu ta'e uummati kun lafarraa dhuma baatii lama keessatti namni 400 namni 500 madaa'ee namni kuma 21 buqqa'ee bakka tokkotti immoo namni 13 buqqa'uun akka laayyootti hin ilaalina. Kana waan ani ofii kiyya beeku kan ani hin beekne hedduu jiraata. Kanaafuu uummata haa bira dhaabbachuun amma obbolummaanis amma obbolummaa warri tokko kan dura dhaadaa turan konsertii minaamin illee godhanii dhaadaa turan har'a hin jiran. Konsertiinis as ga'ees agarree gargaarsa uummata haa godhanillee sagalee isaaniis illee hin agarree dhugaa rabbitti amma kan jechuun barbaadu uummata haa bira dhaabbatuun obbolummaan amma uummati kun beelahaa jira rakkataa jira uummati diiyaasporaa kun jiraatu qabee dhugaa rabbitti uummati kun lafarraa mee jira jamaa keenya abdallaa keenya waan baay'ee nama gaddisiisu dhuftee agartee haalli nama keenyatti jiru waan baay'ee nama haadhichisuuf waan baay'ee nama dhukkubsu ammallee godinni tun immoo abbaan godina kana ofii fi akka godinni ati hin jaarre gaafa ati naannoo isaatu godinni kun godina taatee dhaabbatte wajjin gaafa ati naannoo isaatu godina keenya arganne godina keenya immoo dhiigaan lafeen lafa isaanirraa fudhatan asin immoo waldiyaa amma eessaa amma raayyaa isa hara kee jedhan kana lafa keenya nama keenya afaan wallaalee namni keenya achirratti qoffamaa jira humna qabu akka godina saba Oromoo sanatti kanaaf malee nuti lafa isaa barbaadu isin lafa abiihuu sinirraa barbaanna lafa abiihuu ganaa sinirraa barbaanna of ta'aniiti tokko of ta'anii jedhanii amma ofii keenya ofaa ta'an jenneeti ofaa jaaruuti ofaa jabeessinuuti kana jala ummati keenya garuu ummata Oromoo wallooti kan keessaa fi ala jirtan gamna ta'a wal arrabsuu miti tokkummaa haa jabeessinu wal bira haa dhaabbannu maqaa walitti laqqafnee san bira dabarreeru dubbii baartiitii dubbii Oromummaatii fi ofii keenya ofaa ta'an jenneeti ofaa jaaruuti ofaa jabeessinuuti kana jala ummati keenya garuu ummata Oromoo wallooti kan keessaa fi ala jirtan gamna ta'a wal arrabsuu miti tokkummaa haa jabeessinu wal bira haa dhaabbannu maqaa walitti laqqafnee san bira dabarreeru dubbii baartiitii dubbii Oromummaatii fi dubbii lafaati dubbii lafee fi dubbii lafaati jedhu. Alii Carraa Kamaaliif usulaatti bareeda. Hayyee galatooma. Ani yaadni ani dabarsuu barbaadu tokko uummata wallootii fi uummata godina keenyaatii fi uummanni keenya tokkummaa isaa ibsachuu qaba. Warroota akka aanaattis akka godinaattis gurgurtuu turan fi warroota abbaa gadaa abbootii amantaa wal dhaggeeffachuudhaan gara fuula duraa haala kamiin deemuu qabna isa jedhuratti tokkummaadhaan
ummanni keenya wal jala hiriiree wal dhaggeeffatee deemuu qaban jedha. Akka lammaffaatti uummata Oromoo bal'aadhaaf kan hin dabarsu barbaadu ni beekama. Uummanni keenya uummanni Walloo uummata ammaan dura gargaarsa barbaaduun ture. Uummata of gahaa ture. Amma garuu sababa lolaa kanaatiin miidhaa guddaan irra gaheera. Ni beekama miidhaan geessi. Miidiyaa adda addaa irraa lakkoofsaan illee kan singahee ni jiraata. Kanaafuu uummanni keenya warri buqqees ni jira. Gama fayyaatiin, gama ikoonomiitiin ni beekama miidhaan geessi. Miidiyaa adda addaa irraa lakkoofsaan illee kan singahee ni jiraata. Kanaafuu uummanni keenya warri buqqees ni jira. Gama fayyaatiin, gama ikoonomiitiin waan bal'aatti nama barbaachisaa. Kanaafuu uummata keenya cinaa akka dhaabbatan jedha. Uummanni Oromoo ala jirtan hundi uummata Walloo cinaa gama miidiyaatiinis gama waan adda addaatiin gama faasilitii adda addaa illee guutuutiin amma faasilitii baay'ee nama barbaachisa. Akka fayyaatti namni tokko madaa'ee dhufee qorichatti akkamatu meeshaatti akkamatu waan baay'eetu barbaachisa. San guutuudhaaf uummanni Oromoo ala jirtan gargaarsa akka gootan jenna. Xumureen jira. Akka dhumaatti uummanni Oromoo tokkummaadhaan haasassuun jedha. Wal jala hiriiree wal dhaggeeffannee haasassuun jedha. Xumureen jira galatoomaadha. Galatooma isinis fuulduraafis maamila keenya akka taatan abdannaa. Biraa ammoo rakkoo jirtuun nu gabaasaa waan dandeenye sagalee keessan isinii ta'uuf qophiidha. Asumaan isiniin jechuu barbaadaa. Daawwattootaaf hordoftoota keenyaa yaada irraa marii goonee sagalee uummataa irratti asumaan xumurree jirra. Fayyaa nuu ta'a. Kan biraatiin haga walitti deebinuu nagaan nuu tura. Isinis ulfaadha. Lallabanne Oromootatti iyyanne nutti hirmadhaa nu jabeessa nutti hirmadhaa nu jabeessa akka booddeen ishee noyleen jedha nutti hirmadhaa nu jabeessa nutti hirmadhaa nu jabeessa akka booddeen ishee noyleen.